gurbaan kun nama hojillee gattaa'e mareechuu hin danda'u akka dhiiraatti nama hojii mareechuu danda'u hojii mareenna as keessa nuti nama gurguddaa as keessa jira tanaa jecha yoo dhimma maallaqa sanii fuunee haadhatee nyaaf kannaa barbaanne waldee gartee silaa maali yaman jirullee telefoona isaanii harkannee jira amma dawwallee ijaamna amma keenya amma cuulee sirkannee gurbaa kanarraa gabbuusi inni ganda keessa deemee ijoollee xiqqoo reetii Ahmad Tullah situ pada lagi. Anas Rabu bakal. Ahmad Tullah lagi. Anas Rabu Anas. Ahmad King yang bifadlu di bakka nagat King yang bifadlu King walina sai nagat. No. Nuti ijoollee wallo warra haasa'uu danda'u warra qulqulluu warra ijoollee ta'e funyaan caccabsee hachisiisee kunuyyuu nama mucaa keenya hachisiise tokkoffaan isa mucaa kana. Kanaaf nama qulqulluu waliin haasa'uu naa eeganaa sabatti sirraa deemnu nagaatti. Ana dubbadhu carraan kenna usmee minuuti qabadhu Apa bayi lu kalas bayi ufirra bayi apa ijoollee kedai keessa bayi kalas bayi wajjin haasa'uuti akkasitti miiraan hin ta'u qo'i banna obsi aslii fi madda walaa'u King Ahmad maali beeytanii warri miira keessa galtan miira keessa baya tokkoffaa irratti ka deemaa jirru lola biraa labsuufi miti furmaata fiduudhaaf ammoo namallee addannaa galee ifa qabu ifunaa galee tokko hin jiru maaltu maal ta'eeyyu natti Dr. Asli amma waan ifa sii godhaan ani laayivii dhufee dhimma arsii fi wallo jedhamee deemaa jiru kana irratti hafarsoo irratti duula jalqabee hafarsoo arrabsee hafarsoon achumaan natti dhufee naaniin hafarsoo seensisee hafarsoo wajjin maaliif waan kana goote jedhee jalqaba irraa hafarsoo gaafadhe hafarsoo waan kana takka jedhee awwal irraa kaasee gaafa duula mubaarak musammaa wajjii walii bu'u irraa kaasee haga isa dhumaa haga amma dirasii waan jiru ifa godhee lafa nu kaa'e isa kana irraa kaasee iluun amma fotoo mucaa argite mucaa keenya ka arsii ka gaara keessa qabameetiniin amaarri qabde mucaa jedhanii miliyoona tokko gaafatee Ahmad Obbo Bosona Baalee mallaqa miliyoona takka uummata Oromoo irraa guuruu ni yaadattami. Mallaqa san mucaa san ka fudhate mallaqa san amaaraa miti namni mucaa san qabu ijoollee wallooti. Hafarsoo waan kana rabbii rahmata godhee fi guruppii isaanii keessa abbaa isa galche moojii guruppii isaanii keessa galee waan jiru guutuu sagalee guutuu fidee dhufe. Akkaataa itti jedhu mucaa kana qabde ijoolleen teenna walloo mallaqa miliyoona tokko gaafatte si galte booddee irratti wanti kun akka Oromoodhaan jenne maqaa faannootitti faannoon nutu qabedanii mucaa kana akka garasii jijjiiramu ka godhe ijoollee teenna wallooti jechuudha. San irratti uummanni walloo guutuun waan kana keessaa hin beeku ijoollee walloo hedduun amaara qabanii yeroo sanitti dhiyeessanii turan. Kanaafuu hafarsoon hojii cimaa hojjetee jechuudha. Waan san ka dalagee wallaalaa walloo keessaa bahee waan kana hafarsoon viidiyoo Ahmadii wajjin haasa'ame guruppii isaanii ka mallaqa kana qabe mallaqni sun ijoollee san biran gahin guruppiin biraa ka walloo qabe mallaqaan guruppii biraa wallootti harka qaba. Guruppiin kun ammoo mallaqa kana maatii mucaa kanaatii erguu dhiisee galii godhe guruppii kanaaf. Mallaqa hattuu harkaa qaban jedhanii Ahmad Obbo Bosona Baalee afaan takka hin baafatinii. Mallaqa kana hattuu harkaa qabne hin dubbatinii jedhanii jechuu Ahmadii. Ka mallaqa kana qabe ka mucaa qabees ijoollee walloo ka mallaqni harka jirus uummata wallooti. Nuti ka jechaa jirru hafarsoon dhugaa baase. Mallaqa kana ka ummata walloo harka jiru kanarraa walloo irraa wanni akkanaan deemu ummanni walloo yeroo rakkinnas yeroo bal'innas Oromoo waliin ture waan kana walloon ilaallatu wallaalaa isaan keessaa baay'ee godhe mallaqa sababa mucaa kanaatiin galii ta'e birrii miliyoona tokko kana maatii mucaa kanaatiif ergamuu qabennee hafarsoon awwal irraa kaasee waan jiru guutuu gadi daraattare. Hafarsoo galatoonfannee waan tana dhugaa ta'uu jabannee ummata Oromootitti achi tarree labsaa jirraa jechuudha. Mallaqa kana walloo irraa fuudhuudhaaf. Waan si ajaa'ibu asli mallayni dhimgaddaa miliyoona takka guurame faannoo miti jechuudha akkasitti ijoollee Oromoo Amaara Suudii jiru tumtee hafarsoo rabbitu sabaase ijoollee meeqa mana hidhaatti guurame sababa waan saniin beeyta Amaara qabnaa faannoo qabna jedhanii kasan dalage garuu walloodha. Ijoollee teenna afaan Oromoo dubbatu ijoollee walloo jechuudha. Mucaan sun maal jedhee ijoollee Amaaraa takkaraa deemtoo hittu na bira jira jedha afaan Amaariffaa akka dubbatan goonee faannoo jijjiirre malee nutu qabedhe sagaleen isaa guutuu hafarsoon guutuu isaa uummata 1,500 irra dhageessisaa ture. Amma ka jechaa jirru atis waan kana adda baafannee irraa hawaasni Oromoo bal'aanis adda baafatee jira. Mucaa ka qabe walloodha. Mallaqa miliyoonni tokkollee ka harka jiru walloodha. Mallaqa kana deebisaadha. Dogoggora dalagameef ammoo wallaalaa Ahmad miyal takka wanna waasuq sisila al takka deeqa malama takka. Akkasii doktorat liyoo batte.
ila Ahmad deeqa takka naa kenne yookaan deeqa malama takka. Amma hubadheera. Deeqa malama takka naa. Yaada kee Ahmad King Ahmad haa dubbatu. Ati maalii fi Yaa. Ahmad jeequmsi kun maali waan itti dalagaa turtellee hin beeku ajandaa kanallee keessa hin galle amma immoo dhugaa jirtu bannaan uummata walloo irraa waan akkanaan eeggamu jedhee mallayni kun akka deebi'uuf beektota walloo aktiivistii walloo wajjin waan kana akka hojjannu abdii qaba mallaqa kana maatii karaa deebisuudhaaf hojiin kiyya kana karakkoo isin jidduu jiru Ila kana furmaata Ahmad keenya. Ila Ahmad keenya galatoomi garuu woma ammaa kanarra namni waa hubata dayyaa jechuudha. Uummanni kun King Ahmad Gabbuus jechuun kun mana keessa sinitti dhufee yakkamaadha. Garuu yakkaan nu gaafachuu qabdanii akka ilmaasii koomandootitti kana bira nan darbaa. Dhiyoo kana nama 3,400 irratti asliin hin jira gaafii sana ofii godhe viidiyoo sun waraabamee taa'ee jira. Ijoollee walloo si qabe moo yookaan oromoo si qabe moo jennaanu lakki amaaraan naqabee jedhamu caasun jechuun maan himanne fakkeenyaaf. Mucaan sun ni ba'e achi keessa nama waraana ijoollee keenya kumaatame ijaaree jechuudha amaara irratti dulsaa ture keessaa nama tokko aarsaa wajjin kaffalaa turre lammeessaa immoo maallaqa hin baasina jennaan ofii nu godhani nu gananii ofii maallaqa baasanii maallaqa san walitti guuranii gurbaa sanii arganiifiti dhiiroo uummanni kun maaliif siyaasa nurratti dalaga akkanatti dhiiroo cubbuu miti dhiiroo kun asliin harma keessa hin jiru waan kana. Asli Oh. mee waan amma asaame irratti amma sagalee guutuu dhageenyeerra fakkeenyaaf King Ahmad sagalee ni dhageessifna inni waan kana keessa jiraachuu baate garuu yoo waan kana keessa hin jiraanne badii kaleessa dalageerraa as deebi'ee har'arraa kaasee mallayni kun akka maatii karaa deebi'u Ahmadiis akka irratti hojjetu hin gaafannu innis ilma Oromoo keessaa waan ta'eef walloo waan ta'eef. Amma dubbiin akkana. Dubbiin ifa bahee waan jiruuf akka hubadhetti hedduu lola Oromoof Oromoo wallottu kana keessa illee galu gaafa birrii buufna jedhan san illee ani hin dide birriin jaraa gurrooyituu hin jiru jennaan ijoolleen natti aartee deemtee mana farsoo baranii guuran Ahmad illee natti himee ijoolleen kenna hunduu natti himanii hin dide anjalaa sii galee miti garuu amma akka hubadhutti akka yoo san miidiyaa irratti argaa turretti dhugaa dubbachuuf yoo ta'e bakka gara irratti akkamitti ijoollee walloo Ahmad faan deebisee fincilaan faa warri gaafas ijoollee Oromoo ijoollee Amaaraa tumaa turan dhuguma mana Ahmaditti tumamaa ture Amaarri mucaa tokko yaadadha Umar moo eenyu jedhin Amaara lama qabee tumaa ture ijoolleen teenas qabdee kutaan hunduu qabeetiniin tumaa ture garuu waan san irratti sila shiftoota kana dhoysuuf nu waliin tumaa turan moo warri hatu kun warra akka waan kana godhe kana dhuguma Amaara seeyanii san jaraaf rabbi beeka hirmaanni agaaf mucaan sun qabameet irratti mucaan amma iluun asirra kaa'ee qabamee irratti Oromoon hundi waan danda'uun irratti hirmaatee jira tumaa kana Amaara qabaa kana jechuun mana farsooti tumamaa ture manuma amma kanaattis tumamaa ture dhugaan dhugaadha jechuun mucaa ijoollee wayii ta'an hin beekne ta'a Amaara qabdee fidde amma mucaa tokko Umar jedhaniin ijoollee wallooti lama walitti hidhee shabkii hoolaa wayii keessatti fide guddaaf xiqqaa jechuun ijoolleen teenne ta'a amma qadiyyaan hidhamtellee namicha guddaa haga wayii ga'u wayii fidanii wal jara gala galanii kennummaan itti fideetanii shortaa ijoollee qadiyyaa hidhamtee jira dhugaadha sun tuma irratti namni hunduu kutaan hunduu hirmaate dhugaadha bakka birrii guuraa san immoo osoo guuraan hin gahin afarsoon na dubbatee iluun na dubbatee afman na dubbatee ijoolleen kennuun na dubbatanii ani Amaaruma birrii Oromoo gaafattu birrilleen kennu birrilleen gaafadhu jedhee dide bakka gargaarsallee hin dhayne dhugaa dubbachuu yoo ta'e dhaqellee hin dhageeffanne hin dhaynellee garuu amma tokkoffaa dhugaan haa bayu ijoollee walloo bira waan kana odoo keessa beeytan osoo guruppii keessatti sagalee dhageettan nu wajjin sobdanii asirraa dibbee tumtammoo ijoollee tana dhuguma Amaara seetanii san tokkoffaa dhugaan hunda caaltii dhugaa haa baasanii lammaffaa mootu mallayni guurame sun eega nama Oromoo harka jiraate haadha mucaa saniitii haa erganii kasanii raafen yoo ijoolleen si koomandoo ummata walloositti balleessite rakkoo miti hayyuu qabna guddaa qabna dhiifama isin gaafanna sheekaa jira wallaalaa kenna hin gorfanna ijoolleen wallollee ummata arsiitti balleessitellee hayyuu qabna beekaa qabna walumatti araarsina dogoggorri uumame waan san osoo beekan godhanii fi akkuma kenna Amaara seeyanii godhanii adda haa baasanii yaadachuu qaba. Mee asli na dubbise narra dawwalameeti ila na dubbisa medhiiro sila hedduu keessi keenyas garaan nu gubate tokkoffaa irratti ila dhageeffadhu Ahmad Culullee
galato manan ke roja qabate sene tokkoffaa irratti maka balleessin akkana kun garuu gaarii miti nuti osoo mallaqa namarraa awwaalatu barbaanne asi keessa nama kumaatama guuteera maan hawwaalan kun amma fakkeenya wallolaa jiraami sinaawus kinga ama carrasi kenna maaliif beeyta an nagaa buusuu barbaada wallo siin jaaladha arsiin lentiyya atis kiyya jechuun naaf sireega ila in dubbanna dhiiroo dubbina bandiran jira yatiimiira waan amma sitti ati hubnu banne jira atuyyuu waan kana mumkin quba qabaachuu dhabuun mala waan amma asliin kaasee irratti dhugaan bahuu qaba ummanni wallo osoo waan kana beekun wajjin dhufee ajandaa godhe moo waan kanan beeku waan jedhu asliin kaasee ture. Adda durummaa namatti irratti hirmaata miti. Siima koree amma jedhamu kan amma waan ni qabatama ta'e maali beeyta King Ahmad sagalee guutu jira. Mucaan sun achi keessatti ammoo balleessa jedhee uummata walloo guruppii keessa jiru dhiifama gaafataa jira. Mucaan waan kana dalage kamallaqa gaawwaalamu dirasii keessi. Saniin gara gaalitti ammoo maqaa kiyyanani mina ani ijoollee naannoo akkanaati dhalataa akkanaati sagalee guutuu WhatsAppiitu jira. Nuti kanaan alatti waan biraa quba qabnee wallorra quba kaa'uufi miti akkuma jalqaba siin jedhe san waan san mormaa turre gaaruu gaafa ragaan qabatamaa argamu atis waan kana jijjiirta jechuudha sagalee guutu jira sagalee kana keessatti mucaa wallaqa kana qabee mucaa kana gaafate dhiifama gaafatee jira garee wallo garuu miidiyaatti nan baasinaa maqaa kiyyanani minaan dhoysaa jedhe ummanni walloo gaafa jalqaba waan kana godhan mucaa kana namni walloo ta'uu isaa beeku hin jiru jalqaba irratti walloo mataa isaa sarpiraayisii ta'ee jechuudha Amaru matu mucaa kana qabeedhanii haga King Ahmadin bahutti Amara qabatu waan kana godhaa jiran. Waan kana dhoysuudhaaf yaalame sagaleen amma bahe hawaasa Oromoo hunda bira gahee jira. Amma asirra akkasiin jennu Ahmad waan dandeessu. Ahmad meena dubbisi dhiira ofii keetiin dubbatiniiti tokko farratti dubbina abbaan birra yatiimaa jedhama. Achuma doolaa Oksina dhiiroon nan deema dhageeffadhu. Nan daqiiqama muraasa takkan dubbadha. Dubbii abbaan birra hin jira yatiimaa jedhan dhageeffadha. Namarraa dubbatu hin qabu. Tokkoffaa irratti walloo feemasaan qabu jettaniiti akkanatti diraamaa kana dalagaa jirtan. Yeengadda araara akka dhiiraatti araaramne dhageeffadha wallollee. Araara araaramne sana irratti garagalanii mucaa keenya qaban. Dhageeffadha jiran waan nu godhame jechuudha. Mucaa keenya qabanii nu baasa jennee sa'a 24tti kennine nu baasuu didanii mucaa san giddeetaa baafanne dhageeffadha. Cubbuudha kun jechuudha mucaa sun tumamee miidhamee jechuudha. Afaan keenya qabannee teenya jechuudha. Garagalanii immoo ammas maal nu godhanii diraamaa nurratti dalagan jiran dhageeffadha asliinis waan kana quba qaba dhiiroo yoo miidiyaa qabaattanii humna qabaattan ummata walloo ummata miskiinaa diinaan kokkee wal qabee irratti humna lallatina sijjamma dhugaa walitti himna nuti aduu maallaqa hawwaalatuu barbaanne asi keessa nama keessan guuteera aduu guyyaatti hawwaalanna aduu hawwaalanna jechuu dhoksineen hawwaalannu waan kanarraa quba hin qabnu adda durummaan ijoollee keenya gurmeessee abbaan irratti hirmaatee ana gaafasan maallaqa gumaan baafna jara keenya maallaqa hin buusinaa jennaanuu Lakini abbaa miskiina biyya keessaa bu'aa jira jedhaniiti amma bosona baala biyyarraa fuudhee mucayyoo abbaa boojisaa ture dhugaa walitti himnatanan jechuudha. Isin tun gane boo gumaa baafna jennaan sodaataniiti amaara gadhiisanii nuti bidda keessa nu dhaqanii ijoolleen keenya qadiyyaa hidhamte meeqa jirta dhageeffadha boo garii faasiin mataa keessa dhaamee hospitaala riyaad keessa jira jechuudha. Cubbuu dhiisaa boo. Garummaa mucaan kun Ahmad nuti wallo dhageeffadhu. Cubbuu wallo irratti na dhageeffadhu Ahmad qoyma Ahmad qoyma. No, Ahmad na dhageeffadhu. Ahmad na dhageeffadhu ila wanni kun gara maangudummaa deemee ganaan nama qaanyeessa dhageeffadha. Taphatama sagalee jira sagalee san wanni caalu. Ila sagalee na dhageeffadhu ree buleessa. Dhagayi maaliin carraa sii kennaara yaada kee abaatu manni sii kenneef ati dhalataa walloo. Waan kanan deeggarta jedhee nama nuwaan yoo akkuma achi sagalee mucaa san dhoysuudhaaf yaalaa jiraatte kuni ummata Oromoo hunda biratti ummata wallootiif gaarii miti yaalattee jibbite tokko kana beekuu obboleessa sagalee maal loksina waan jiru sagalee guutuu jira sagalee san deemii dhageeffadhu yoo lakkii kuma mucaan dhoysaa jedhan dhoysinaa walloo waan kanan goone ka jettee deemtu taate ragaa qabatama jira kanarratti aslii gaafa san interview godhe ila aslii waan asli mucatan interview godhe qabdaniif ka jedhu kun sirrii miti feemasni takka walloo irraa dubbate jiru gammaatitti waan baddu tokkochuma naafiti afarsoo wajjin taaggala artan afarsoon alatti feemasa Oromoon qabu asli sirraa dubbate moo nasri sirraa dubbate moo ina amantanii waa jedhe Ahmad amantanii amanu baatanii amantanii amanu baatanii dhagayi rakkoon qabu dhagayi ammasitti mallaqa miliyoona tokkooti miti Oromoo walloodhaaf lubbuyyuu kennaa ture yoo ummanni walloo ilma hiyyeessa Oromoo qabee waan akkasii godhu deeggarte kuni Amara garasitti intalli sanirra atis tokko godha dalagaa jirta irraa barachuu qabda. Abo Ahmad dhageeffadhu ila Ahmad qarshii miliyoona takkaa tana dhiisiiti maallaqa miliyoona 35 kan walloo walii guurame dhabnee teenya irraa boo dhugaa walitti himna taanaan dhiiroo dhugaa walitti himna. Dhiiroo waan hunda garana waan agartan naaf bisinaadha. Dhageeffadhaa boo. Nuti jirru maallaqa mucaan miliyoona tokko maqaa wallootiin miskiinni walloo keessaa ba'e wallaalaa walloo godhe
akka deemuu fi uummata wallootiif uummata Oromoo jidduutti waan Ela hafarsoo fi sumiyyan ela hafarsoo fi sumiyyan dubbii kana kan gadi fuudhaniif akkuna dhageeffadhaan gara tokko dhiiroo. Ela nu dhageeffadhu wal balleessuun hin taatu. Ela Ingi Ahmad minuti maddi walaa butu baddu. maqaan wal balleessuun hin taatu. King Ahmad duraan dursee nama dhageeffadhu. Ahmad cululleen jalqaba waggaa dubbatu afarsoo arrabsaa ture. Akka gaarii arrabsee akka gaarii booda irratti ammoo arrabsee dhukkee irraa kaasee afarsoo booda irratti afarsoon yaadaan isa amansiise. Ummanni walloo Yaadaan isa amansiisee jennaan Oromoo walitti bu'uun hin barbaachisu. Rakkoo jiru bakka rakkoon jiru adda baafamee beektonni walloo aktivistoonni walloo Ahmad Culullee ummata walgatu walgatu barbaadanii miti. Qoyma ummata walgatu walgatu barbaadanii. Ila nululu barbaadanii. Tortoto nululu barbaadanii miti. No lola barbaadanii miti. Lola feetanii. hin barbaannu walloo wajjin No lola feetan. Rakkoon qabu. Maqaan balleessinaa garuu. lolli godhamu hin jiru Ahmad na dhagee Nululu barbaadanii ta'e nululu akalas. lolli takka Lola nutti bana. obboleesso ati waan kana galaytee qabdu yoo waan kana galaytee No maqaa wal balleessi kan balleessu. Amanna dhaggeeffadhu sitti maatii wayitanii Daalagee keessan gadi argitanii daalagee keessan kan dhiiftaniiti maqaan balleessaa jirtan amma. siin jedhan situ dide gurbaan haasaa hin beeku kuni gurbaan waan lola Obboleessa maqaan balleessaa jirtan boo. Dhombir ana carraasii kennamee dhombir callisate. Ani King Ahmad maaliif as keessa sisteessisee rabeeta? Yaada keellee hubadhe dhugaa jirtu sitti maaraan. Uummata walloo wajjin Oromoon rakkoo qabu hin jiru King Ahmad na hubadhu. Sigalee aktiivistii yookaan feemasii waan hin qabne guddaadha waan akkasiin fayyadamin. Ahmad. Ijoollee xiqqoo tasgabbooftee dubbattu galchi ijoollee walloo inni amma jedhamsi tokko fa'aa jala jira warra xiqqoo tasgabbiin dubbatu galchime. Barani sumaayyuu amansiisuuf yaalaa jira. Maali beeyta? Asli dhaggeeffadhu laanu caalaa namni dubbatu hin jiru. Ila asli dhaggeeffadhu. Amma ina akkasii miti Ahmad. No. Ila nuti walitti haasa. No miti. Dhombir akkasii miti. Ila akkasii miti Ahmad. Gaafin ummata amma haasaya guddaa miti. Namni wal dhabuun jira hin jira. Wal miidhuun jira. Kaleen baane ilmaan aadamuyyuu wal ajjeesan bara obbolaan lamaan garaa tokko dhalatan ilmaan aadam jechuudha. Aaruuniif qaaruun wal ajjeesan jecha dhageenye noo hadiisu sahii hallee ta'uu baatu jechuu sirriitti ol hin qaraane. Ilaa nuti obbolaadha. Amma gaafa duraa sanillee osomaalolli safara keessaa safar bixinni jedhamunni ganda abukaatoo gandaa ta'anii wallolaa kun osomaa jiru jidduun mucaan kun dhufamee miliyoona gaafatame. Rakkoo keessoo kennaan fixannaa Amaara ofirraa harka haa baafannu jedheen namu gara Amaaratti garagala. Isinii galeemi. Atillee waan san irratti dhugaadha. Hirmaatte nama fichisiifte mana keetitti tumamte anu akkaawuntii 3 moo 2 si jalaa gubate.